Waggaa soddomman dura adeetitti akka qixxaatti kan bixxilamtee tolfamte OPDO'n kabaja ummata miiliyoona 50 olii kan qilee buufte. OPDO'n irreen yaadig falmii ummataatiin yeroo micciiramu ergamtuun ture kan jettu OPDO'n yakka waggaa 27 dalagde. Dhagaa qabattee ummata Oromoo kan dhiifama gaafatte OPDO'n dhiifama ummata Oromoo gaafa argattu. Kafalti lubbuu qeerroo fi qarree 5,000 oliif injifannoo argame bituun gara gantummaa biraatti kan darbite OPDO'n badii waggoottan 27 hojjette osoo hin adabamin maaliyaa jijjirrattee ummata Oromoof diina seenaa barabaraa kan taate nafxanyoota waliin fuudhaa fi heeruma kan raawwatte OPDO'n kaleessas baandaa har'as baandaa ta'uun isii hundaa ol gochi hammeenya ishii ummanni ragaadha. Yaadig falmii hadhaawaa ummataatiin erga aangoorraa buqqaateen maaliyaa kan jijjiirratte OPDO'n maqaashee jijjiirrattee akka itti fuftu eeyyamuun keenya falaasamni Oromaraa yeroo leellifamu dammaquu dhabuun keenya siidaan Minilik kiiloo 4 keessatti yeroo ijaaramu callisnee ilaaluun keenya sabboonummaan Oromoo waltajjii irratti diinota seenaatiin yeroo arrabsamu callisnee bira darbuun keenya. Harratti soortota xonqoltuu biratti meeshaa taphaa taane of jaallattoota garee finxaaleeyyii biratti saba tuffatamaa nu godhe. Malamalaan luugama ODP kan harkatti galfate koloneelichi Bashaashaa obbo Lammaa jala dhokatee nama hedduu sossobuu danda'eera. Hedduun isaanii garaa isaaniitiif bitamaniiru. Hedduun isaanii aangoodhaan goyyomfamaniiru. OPDO'n bilisa of baaftee badii dur dalagaa turte kan wayyaanee qofa gootee yeroo of bilisa baaftu maaliif jennee gaafachuu dhabuun keenya injifannoo dhiigaa fi lubbuun finne nu harkaa baase. Bifa kanaan kabajni ummata Oromoo yeroo lammataatiif balaadhaaf saaxilame. Yeroo sanatti iccitiin OPDO'n qulqulluu taate Hiwahat abbaa badii godhamuun isaa maali jedhanii kan gaafatan namoonni muraasni jiraatanis hayyuudhaa hanga aktiivistootaatti gaaffii kana xiyyeeffannoon kan dhaggeeffate hin turre. Maal jedhuufi gara laafummaa ummata Oromoorraan kan ka'e dhalli ODP adeemsa keessa yeroo cabdu. Abjuu finxaaleyyootaa kan taate bilxiginnaan dhalatte. Adeemsa keessa finxaaleyyummaan gadi dhaabuu eegale. Ummanni Oromoo yeroo lammaffaaf gabrummaa jalatti kufuuf dirqama itti taate. Haa ta'u malee waaqni cittoo namaa kennee qeensa nama hin dhowwatu akkuma jedhamu waaqni Oromootis ummata Oromoo gara laafessa kana gatee hin ganne. Jalqabuma irratti shiramaa jiru kan hubatan kan fageessanii yaadan hin dhabamne. Uumamaan fageessanii yaaduun kan kennamteefi waliin dha'ummaa OPDO'n baandummaa fi gantummaa isaanii jalqabumarraa kan hubatan jaalmarroo fi waa hillan qabsoo isaa akka jara kaanii hidhannoo isaanii guutummaan guutuutti hin hiikkanne. Hacuuccaa fi gabrummaa saba isaanii irratti fe'amte barbadeessu. Hidhannoon filannoo isa dhumaa akka ta'e kutannoodhaan murteessee falmii hidhannoo isaanii itti fufuudhaan har'a kabaja ummata Oromootiif wabii ta'uu ga'aniiru. Yeroo sanatti kan biraayyuu yoo hafe bineensota baddaa Oromiyaa hangam bilisa baasutti nan falma kan jedhan jaalmarroo dirribaa fi hiriyoottan isaa. Har'a kabaja ummata Oromoo miiliyoona 50 oliif wabii kan ta'an ilmaan Oromoo gaafa xiiqii ta'uun isaanii hundaa ol ummanni Oromoo ragaa ijaa ta'uuf yeroo itti ga'eerra jira. Bilchina siyaasaa jaalmarroo fi kutannoo hiriyoottan isaa kan hirriba dhowwan balfoonni seenaa waraana adda bilisummaa Oromoo irratti duula maqaa balleessii kan bante yeruma sana ture. Kutannoo fi ejjennoon falmattoota bilisummaa kaayyoo abaaramaa isaan jalqabaniif sodaa waan itti ta'eef propagaandaa maqaa balleessii itti banan. Jaalmarroon kan bosona seeniif wallaggaan addatti kutuufi yeroo jedhan dhageenyeerra. Baandonni leencota bilisummaaf maqaa isaanii malee maqaa itti moggaasan.
Shimallis Abdiisaa fi Agenyaw Tashaagar maqaa woboo xureessuuf rifeensa Hindii itti uwwisuun garee ajjeestota bobbaasanii siyaasa isaanii tolfachuuf jecha irra deddeebiin lammiilee nagaa ajjeesanii lubbuu namoota nagaa siyaasa isaaniitiif itti fayyadaman. Abaa'oo Shanee saba adda baasee ajjeese jedhuun waraana bilisummaa Oromoo yakkuu yaalan. Abaa'oo Shanee barattoota shamarranii ukkaamse kan jedhu diraamaa kolfisiisaa ammas hojjetan. Oromiyaa dhihaa duuchaadhaan kutanii duula waraanaa itti banan. Samiidhaan helikopteraan lafoodhaan waraanaan ummata Wallaggaa jimlaadhaan waraanuu eegalan. Falmiin waraana bilisummaa waliin godhaniin injifannoo waraana bilisummaa Oromootiin goolabame. Dirree ofii qulqulleessan irratti gaafa injifataman afaan qawwee isaanii ummata nagaarratti naannessan. Ummanni Wallaggaa qe'ee isaanii keessatti rashanaman. Mandarri qonnaan bultootaa ibiddaan barbadeeffaman. Dubartoonni ni gudeedaman. Bilisummaa ummata isaatiif kuffisee kan kufu waraanni bilisummaa Oromoo garuu kana hunda dandamachuun caalmaatti humna isaa jabeeffataa dhufe. Ummatas ijaare dargaggoota leenjisuun falmiidhaaf qopheesse. Yeroo kanatti abdiin ummata Oromoo lammaffaalatu eegale. Ergamtoonni ahadistoota bilxiginnaan Oromiyaa abdii ummata Oromoo kana jaamsuuf tattaaffii guddaa godhaa turte. Irra deddeebiin jaalmarroon ajjeefameera propagaandaa jedhu gabaafti. Jawaar irratti yaalii ajjeechaa raawwatte. Artistii jaallatamaa fi kabajamaa ija Oromoo kan ta'e Haacaaluu Hundeessaa galaafatanii siyaasa isaaniif oolfatan. Haa ta'u malee hawwiin isaan falmattoota bilisummaa Oromoo takaaluuf godhaa turan hawwii taatee hafte. Oromiyaan otuu raafama akkanaa keessa jirtu ummanni Tigraay paartiin hoggana jedhanii itti amanan filatan. Filannoo gaggeeffameenis Hiwwahat mo'ate. Kun sodaa hamaa keessa kan isa galche Abiyoot Kaasaayee deeggartoota ahadistoota Amaaraatiin dhiibame Tigraay irratti weerara bane. Somaaliyaadhaa hanga Asmaraa finxaaleyyoota biyyaa keessatti kaase hanga Imreetitti humna diinota dimokiraasii waliin walii galee naannoo Tigraay jahannama ardiirraa godhe. Ummanni Tigraay warra ristiideeffannaaf maraataniin harcaafaman. Weerartoota Eertiraatiin haaloon itti bahame. Fe'aan boombii diroonii Dubaay isaan irratti hirdhifame akka baalaatti harcaafaman. Torban lamaan booda wayyaaniin daaraa taateetti waraanni dhaabbateera kan nu hafe yakkamtoota funaanuu qofa oduu jedhu kiiloo 4 nutti odeessan. Haa ta'u malee tagaaruun hin jilbeenfanneef kabaja isaaniif tokkummaadhaan hiriiran. Warri gammoojjii Tigraay jiran jagnummaadhaan lola jaraa finiinsuu eegalan. Warri ala jiranis dirree dippiloomaasii irratti hiriiran. Gocha weerartoota addunyaaf ifa baasan. Hawaasni addunyaa dhugaa jiru hubate. Dhiibbaan biyyoota gurguddaa kan irratti jabaate nugusni torbaffaan yakka daguuggaa sanyii raawwachuuf murteeffate. Jeneraal Nabalbaal obomboleettii salphinaatiin guutaman. Warri injifannoon abjuu itti taate jechoonni harkaa badde. Faarfattoonni ahadistoota kiiloo 4 ciniinfuun dhiphinaa isaan qabatte. Harka jaraatiin waraana isaanii ibiddatti naqan ganuun ala filannoo biraa hin qaban. Waraana ajajaa jaraatiin gara ibiddaatti naqan guyyaa adiidhaan ganan. Waraana booji'aman addunyaan ijaan argitee dinqisiifatte. Waraanni kun keenya miti nuti hin beeknu jedhanii morman. Waraana hoogganuun akka waltajjii irratti shubbisu salphaa akka hin taane kan hin hubanne Nabalbaaluu Baacaa dabale fiigicha guddaa jechuun qoosaa miidiyaa irratti ba'ee dubbate. Footoshooppiidha jedhee itti qoose. Sammuu jaarraa 19ffaatiin dhaloota jaarraa 21ffaa goyyomsuuf yeroo yaalu. የዶክተር ኃይለ ሥላሴ የምንድነው ታላቁ ሩጫ ከአንድ ሀገር ወሰዱና
ያንን በፎቶሾፒንግ ሰሩትና ሬንጀር አድርሰውት ይሄን ሁሉ ወታደር ማረከናል ጠቅላላ ኢትዮጵያ ወታደር እኮ ነው የናት ኢትዮጵያ ወታደር ስለዚህ sochiin falmattoota Tigraay magaalaa isaanii bilisa baasuu qofaan hin daangeffamne weerartoota faana isaanii hordofuun adamsuu eegalan kaaba Tigraayin qulqulleessaa adeemsa isaanii itti fufan riqicha takkazee weerartoonni diigan isaan hin dhaabne ni ce'an takkazee ce'uun jaraa weerartoota ristiideeffannaaf macha'aa jiran yaaddoo keessa galche guyyaa muraasa keessa dhaadannoo fi geerarsi weerartoota gara boo'ichaatti jijjiiramte walqaa'itiin yookaan du'a kan jedhe Agenyaw Tashaagar sodaadhaan haguugame waamicha kitat jedhu dabarse kabajni Itoophiyaatu qamteetti yeroo jedhan dhaga'ame ummata Tigraayin diina ummata Itoophiyaa godhee farraje ካልጠፋ ጊዜ ድረስ ከዚህ በኋላ ረፍት የለንም የህዝብ የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው የህዝብ የኦሮሞ ጠላት ነው የህዝብ የአፋሩ ጠላት ነው የጋምቤላ ጠላት ነው የሶማሌው ጠላት ነው ስለሆነም በጀመርነው ልክ ይሄን ኃይል እጅግ በጀግንነት መንፈስ ልንፋለመው ይገባል ማለት ነው ፊንጣለጆኒ አፋኑማ ኦሮሞማን ሃበዱ ጀዳኒን ኦሮሞ ኑዳቀቢ ጀቹፍ ድርቀማን ንጉሲቺ ኪሎ አፉሪስ ዋሚቻ Agenyaw Tashaagar dhaggeeffate waamicha biyya oolfachuu jedhu dabarse artistoonni waraanichaaf draamaa haa taphatan abbootiin amantaa waraana haa lallaban faarfattoonni dhumaatti waraanichaaf haa faarfatan waamicha kitati mootummaa naannoo Amaaraa fi sagalee owwaattuu mootummaa federaalaa sirnichi ashaangulliitii finxaaleeyyoota Amaaraa ta'uu isaa kan ifa baase ture waamichi kitati akka yaadametti galma hin geenye dhaamsi ministeera nageenyaa bishaan ce'uu hin dandeenye faarfannaan isaanii waraana sana milkeessuu hin dandeenye draamaan artistootaas hojiirra utuu hin oolin hafe filannoon gaafa dhabamu ukkaamsaan leenjii waraanaa dirqiin jalqabame dargaggoonni dirqamaan ukkaanfamanii buufata leenjii waraanaatti geeffaman ilmaan iyyeeyyii qonnaan bulaa waan isaan hin dhibne keessa irbaata rasaasaa akka ta'an godhaman ilmaan abbootii taayitaa garuu har'as golgee ho'aa keessa taa'anii fiilmii waraanaa daawwatu gama dippiloomaasiitiin kufaati hamaa keessa kan gale sirni bittaa Abiyyi imbaasiiwwan 31 cufee ambaasaaddoroonni biyyoota 31 bakka argamanitti barii hirkattummaa siyaasaa gaafatanitti sirnichaaf taateen dhukkubbii mataa guddaa ta'e mudate waraanni bilisummaa Oromoo fi Hiwaat waliigaltee waraanaa raawwachuu isaanii kan dhaga'an kaadiroonni bilxiginnaa fi finxaaleeyyoonni Amaaraa dhaabbiittiraa ta'uu eegalan waliigalteen kun ahaadistoota Amaaraa kan sodaachise ture waliigalteen qaamota waraanaa kun gaafa ifa ba'u maraammartoo sodaa hamaaf saaxilaman humni qimaantii fi agaw waliigaluu isaanii dabalataan sodaa hamaa keessa isaan galche waliigaltee adda bilisummaa Gaambeellaa fi adda bilisummaa biyyaalessa Sidaamaa finxaaleeyyoota Amaaraaf dhukkubbii mataa guddaa itti ta'e lafti ittiin mare keessatti bilxiginnaa Oromiyaa irratti guyyaan itti dukkanaa'e Abaa caadaan siyaasaa kan hin galleef bilxiginnaan Oromiyaa fi kaadiroonni bilxiginnaa waboon ummata Oromoo irratti gantummaa raawwate yeroo jedhan dhageenyeerra waliigaltichi kabaja ummata Oromoo irratti dhiibbaa geessiseera jechuun lallabuu eegalan bara bittaa yaadigitti baandaa guddicha kan ture obbo Abbaa Duulaa Gammadaa አባኦ ጫላ ህዋሃቱ ኡመተ ኦሮሞፍ ይወዳ ጀቹን ኢሳኒ ኒያደተማም ለኦህዴድና ለኦሮሞ ህዝብ የሚቀርበው ኦነግ ሳይሆን ቲፒኤልኤፍ ወሊገልቴን ወራና አባኦ ፊም ህዋሃት ከን ኢሳን ሪፈቺሴ ባቱ ኮቲ አባዱላ ከንቱረን ilman opidio harrafalla isa waligaltichi ummata oromof diinummaa akka ta'e yeroo lallaban dhaga'uun adeeti hanga kiiloo afuriitti kan jaleesaa beekaniif dhugumatti isaan hin dinqine
waliigaltechi kan huccuu gachisiise kaadroonni bilxiginnaa gidduu kana yeroo afraffaaf waamicha biyya oolfachuu jedhu ummata jimlaan ficcisiisuuf waraanatti yeroo waaman dhagaameera. Kanaanis Tigraay fi ummata Oromoo irratti ifaan ifatti waraana labsan. Biyyi akka waan weerara alaan weeraramteetti afaan guuttatanii duula biyya oolfannaa ibidda ofiif qabsiisan yeroo ho'isan argine. Dhugumatti kan balaarratti kufe biyyattii osoo hin taane aangoo lubbu balleessitootaati. Iyyi isaanii aangoon isaanii balaarra waan buuteef. Maqaa biyya oolfachuutiin aangoo jaraa tikfachuuf jecha dargaggoota dirqiin gara leenjii waraanaatti guuran. Dhimmichi aangoo jaraa tikfachuuf malee oolfannaa biyyaatii fi miti kan jenneef sababa malee miti. Abiyyii fi mootoliin isaa weerartoota Suudaan irratti duula kabaja biyyaa yookaan waamicha oolfannaa biyyaa hin waamne. Sababni isaas ifaadha. Suudaanonni lafaaf malee aangoo jaraaf miti. Ummanni Tigraay weerartoota waraana Eertiraa fi Soomaaliyaatiin yeroo dhuman, ummanni Tigraay diroonii Dubaayin yeroo guggubaman, kabajni ummata Tigraay weerartoota waraana Eertiraatiif dirree sassaabbii kaffaltii yeroo ta'an, dargaggoonni Tigraay rasaasa weerartootaatiin akka baalaatti yeroo harcaafaman, haadholiin Tigraay cabsannaa miiraa waraana Eertiraa yeroo ta'an, daa'imman Tigraay beela hamaaf yeroo saaxilaman, manguddoon Tigraay weerartootaan yeroo kafana malee awwaalaman, bu'uuraaleen misoomaa yeroo barbadeeffaman, Abiyyii fi mootolii isaatiin lammummaan tagaaruun yeroo mulqamu hin yaadanne. Yeroo kanatti tuqabuun kabaja biyyattii isaanitti hin mul'anne. Yeroo kun hundi ta'u waamicha kabaja biyyaa isaan hin barbaachifne. Sababni isaas ummanni Tigraay aangoo jaraatiif yaaddoo guddaa waan itti ta'eef. Dhugumatti Abiyyii fi mootolii isaatiin hacuuccaan kun hundi injifannoo waan isaan goonfachiisu itti fakkaatee ture. Har'arratti garuu seenaan kun hundi jijjiirameera. Mo'adheera kan jedhee yaade bilxiginnaan mo'atameera. Weerartoota ristiif wal caccabsaa turan ofii isaaniitiif akka bosonuutti adamfamaa jiru. Weerartoota duraan lafti hanqate dhaadannoon isaanii boo'ichatti jijjiirameera. Har'a biyyattiin waraana ittisaa biyyaa tokkollee hin qabdu. Waraana Tigraayin kutaan waraanaa 11 barbadeeffameera. Waraanni 10,000 ol booji'amaniiru. Kan hafe milishoota naannoo fi humna addaa waliin dirqamaan akka lolan godhamaniiru. Har'as milishoonni qonnaan bultoota dirqamaan ibidda isaan qabsiisanitti akka gubatan godhamaaru. Milishoonni fooxaa uffattoota baqatanii rakkifnaan qeesonni taabota baatanii akka qaacaran ajajaman. Qeesonnis lubbuun qonnaan bultoota akka baalaatti yeroo urgufaman hanga xurii qeensa keessaatti hin lakkoofne. Milishoota duubatti baqataniin si qaacarreerra yoo waraana kana gattee dheessite saree gurraattii dhalchi siin jenneerra jedhaniini. Mootummaan shororkeessaan abdii kutataan kun namoota qulqulluu ajjeesuun ejjannoo waraana bilisummaa xureessuuf bobbaasuutti galeera. Torbanoota darban dura naannoo Affaaritti kan argamu kaampii baqattootaa irratti haleellaa raawwate Hiwaatiin himachuuf yaaleera. Guyyoota darban keessatti immoo dhiya Oromiyaa keessatti namoota qulqulluu irratti haleellaa raawwate waraana bilisummaa Oromoo yakkuuf yaalee ture. Gochi kun hundi Abiyyii fi ergamtoonni isaa aangoo jaraa dheereffachuuf jecha gocha bara baraan hin dagatamne raawwatanidha. Dhugumatti sirni bittaa Abiyyi irratti aduun itti dhiiteetti. Naannoon Amaaraa harka falmattoota Tigraay galteetti. Oromiyaanis ilmaan gaafa xiiqii harka galtee jirti. Beenishaangulis hidhattoota Gumuz harka seenaa jirti. Naannoon Affaaris falmattoota bilisummaa harkatti kufaa jirti. Mootummaan giddu galeessaa kan bulchaa jiru Finfinnee qofa taatee jirti.
Waamicha biyya olfachuu qacaramtoota abbaa garaa kan hiriira waamu hiriira raayyaa ittisa biyyaaf kan cinqu siyaasa isaaf kan harka rukuchiifatu Finfinnee qofa taatee jirti. Gatantarri siyaasa Itoophiyaa mudatte kan dhumattu walitti qabama Finfinnee keessatti hafte kun yeroo hiikamtu qofa. Gurraan dhaga'uuf kan namatti hin tolle kaampiin hacuuccaa kiiloo 4 keessa jiru harka falmattootaa keessa gaafa galte qofa. Raagni kun kan raawwatu yeroo muraasa